Okay, yesterday I'm calling your back. Talk why you not call me? أدري سنت والله أنا أرجع Ay, akkas jettee cufattee bar. Deebisii dawwalattee. والله أدري سنت لا إله إلا الله محمد Bultiin na رسول diigamte. ما قاعد Nin بيبدل kakanne kaa hin kakanne waa kakanne maan kakanne bar. كهدي Wallahi hin kakanne kakuun seenne. Intama hojii kiyya. Hojii kee sisma hin kakanne kaa yoo kakadhe rakkoon qabu hin kakanne. كون كم درا شيطان مسكين ما دي قوة زلتا Biraazariidha kun biraazarii. نو برازري لين إنجيل برازري نو بولتي نو كمان Daadaa hin kakanne kaa barrama waan barbaannuuf hin barbaanne walitti himne malee. Okay, kakun kena bermuda. Listen, tomorrow 10 o'clock. Sakuraniti. Bakka siin jedhe jira. Nama lamii baantullee qopheessi. Please. Nabil, amma dhugar beati bari I don't know see you guys. Konumna barchiguru Bar situ deebisee sibil bila kaleessa isaa akkana kanaa walte isaa deebisee sibil bilanaan jechuu yaadatta. Dalagaa seene bari. Dalagaa seene. Taati osoo qoy deebisee sibil bilanaan jettee na cufante andeessee na bilbila hidheetuma damasee gochuma jira. Kana kisaan dhufu ati laayifii jirta. Kisaan dalagaa bayii sila dhufu. No, an sirkii lafaa qaba bar miseenjarii lafaa qaba sirkii taan irraa qaba. Okay, hayyee haa ta'u bakka Miseenjarii yeroo naa dawalte arguu hin danda'a. Yeroo naa barreessite hin argu malee gizee naa dawalte hin arga. Okay. Shisma jechuun waa hundaa itti mee qopheesseera rakkoon qabu. Makii argite? Maal beekti makii? No argite. Hin jirti Barri nama san jabeeffadhu nama addaati. makii moo? Wallaahi nama addaati. Maa? San keessa siti baay'ee. Nama san jabeeffadhu. Makii na jaalatti bar. Nama ganam sanii si yaadu takka argee beeku takka. Naa yaaddi malee sirriitti. Welcome my surdaa. Akkas yaadama waadaa seenne ati. Waadaa seene waadaa akka ajaa'iba seene welcome soodda. Roomman akkanan sisimachuu jira waadaa seene. Haadha faatee waadaadha wallaahi hindee. Ani waadaa fudhadhee waadaa kenna haadha faatee ammaa miti laal. Waadaan kenna dhageeffadhu. Wanni si dura waan si duraatti dhagaye amma siti mana dhageega. Waan si dura waan asi dura dabarse takkallee irra deebinee hin dubbannu. Ta'ati na dura dabarsite takkallee irra deebinee hin dubbannu. Ta'amma yeroo anaa si akka haaraa waliin eegalle san booda yoo waa balleesse qabrii teetirran dhaabadhu qabrii teetirran dhaabateen. Dhagahi. Profaayilii kan kee kan suuraa biraatti jijjiiri. Okay, suuraa akkamii jijjiira? Suuraa jijjiiri suuraa biraatti jijjiiri because profaayilii kanaan waan qara dura balleessaa turtee fi waan amma erga gaafa na barattee profaayilii kanaan balleessitu addaan baafachuu barbaada. Okay. Kana godhu kanarra dhiisu. Eeyyoo kun seeqataa kanarra kaayi. Isa kanarra kaayi haadha irraa dubartii takkitti feetu leenca kenniif feetu yuunivarsiitii tokko kenniif dubartii takkitti si'ii kiis gootu argee gastii dubartii takkaa seentee si'ii waa haasoftu argee. Faaxonni eessatti jirtan gurra isin cala'u. Namni tokko nan dubbisin haadha booda. Dheengadda akkasiin na tumteetiin jette sii cabe sirraa galee sareetii akkasitti mudhii na buuftee na tumte dheengadda. Dhageette. Ati ilaali asii profaayilii kanarra osoo hin taane profaayilii tiktookii jijjiirta okay? Okay, jijjiiree bira amma qaxara kaayee dhufe kanuma. Kanuma
Astaa'ina sobaasil. No An kanarra bakka deebisaa. dhiironni teenya tun bakka onnee tiyyatan ati maatimii ta'uu arganii na sobuu qabakkata. Haadha faaxee abadan si sobannaa amani. Jijjiire naan jetta yoom jijjiirte ati? Tokkoffaani osoo kanan ta'in onnee tiyya keessa siidaa sii dhaaba tokko. Inni lammaffaan iddoon haadha faaxee hin jirre ani iddoo yuunati hin fakkaatu. Sadaffaan dubra kumaan sin jirjiru dubra kuma takkaan sii takkitti sin jirjiru. Lammaffaan dhagaye. Afraffaan fuulli keetu anaaf daawwitii fuula kee keessatti filaala sa'a 24. Daawwitiin barbaadu. Shamarran akkamitti jaalala keessa kufan jedha. Akkana jaalala keessa kufan ada jaalataniiti miti ka jaalala keessa kufan isaan. Haadha faaxee laal amma dhugaa siimu silaa ani shaamaa qaama keetii ta'ee si keessaa ife hedduu takkanatti tola dhugaa rabbii. Walaloo wayii dubbisaa harta aariyoo kee? Maal jechuudha? Walaloo dubbisaa harta moo laphee makaan kee irraa kan hundi jira? Ani silaa danda'amee amantiin kiyya na haayyame. Silaa amantiin kiyya na haayyame kallacha koo gubbatti maqaa kee barreeffadhee deema. Ana suuraa kan kee kana screenshot godhee asii godhadhu bakka kanatti. Hin danda'ama. Okay, qoy. Kalaas screenshot godhee jira ishee. Kalaas booda gootaati ishee homaa rakkoon qabu. Boru deemee hojjechiisa bakka itti hojjechiisantu jira. Akka keetii kana silaa beektaa laal miilanuu lafa deemuun qabdu warra. Ciisaartaa? Kun no ani dalagaa jira arsaniif suutaasaa dalagaa keessa jira. Laa waan ciisaartu se'eeti hin fe'amtadhe taayyee isheetti fuuf dalagaa jiran nama. Haadha faaxee garuu miilan deemuuf akkamitti tolamee rabbee dhiyaatti bar nama keetii kun miilan deemuun qabdu bar. Laal gisee makiina seentullee yeroo makiina raabantee seensiftee gisee siin seente balbala cuftee fi maddii kan baatee makiina kana keessa seentee harkasii kana qabattee akkasii yoo makiina oofte sitti tolaa beektaa keetii kana. Fuuluma sii daawwattee hin quuftu beektaa daawwitiidha. Hidhiin isii buskutaa addeen ilkaan isii aananii mudhiin isii hallangee qalloo maaluma jedhee sitti himame. Maal qaba namoonni akka guutamaa kun faati. Namoonni birootis barumsa sirraa fudhatanii jaalallee ofiitiif jaalala akkanaa kana ibsan maal qaba? Dhiironni Oromoo hedduun warri kumaatamaan lakkaa'aman jaalala akkanaa kana jaalala jiidhaa akkanaa kana ibsuu irratti hanqina guddaa qaba. Maal qabamee yoo sirraa jaalala fudhatanii jaalallee ofiitiif ababaa jaalalaa bitanii kennan. Haadha faaxee barsiisaati amma manumatti galtu iyyuu sirraa daa'imman diin ijaaranii dhugaa Oromoo taate malee Oromoo kee ta'uu keetis miidhe malee ati jechuun bar koo imaan ati uffattu silaa daa'imman dii ta'uu qabdu maaliif akka teetiituun hin dhalattus hin guddattu maaliif ati takkitti uume rabbiin ta'a mala akka kee qabdu amal qabeettii obsituu hunda dandeettuu hunda baattuu hundaa obsitee mukaa dhagaa keessa lakwaan hunda arraba dheeraa gabaabaa hundinuu diqqaanis guddaanis waasi darba tolettee fudhattee hunduma namaa baachaa jirta kanaafuu tan akka teetiin dhalattus hin jiraattu maalifi rabbiin sammuu namaa tan akka tokko uumu malee yaadi ilmi namaa kun maraa walatta kanaafuu you are the best, you are the queen. Ati tokkoffaadha dhugaa arras borus. Ana bira you my queen. Trust me.
I never seen a wonderful woman like you. I ever never seen in my life. You are the best in every. Amma fakkeenya fi the capital of city, capital of Finfinnee keessatti kapitaaliin Finfinnee eessa beektaa? Finfinnee keessaa beektaa? You are the capital of my heart. Si galami? Oromiyaa keessaa kapitaaliin guddaan eessa? Finfinnee. You are the capital of my heart. So dammaqaa maal taata? Miira keessa ba'a. Miira keessa ba'i. Afaan Ingiliffaa sana irra deebisine. Afaan Ingiliffaa sana irra deebisine. No, I'm just telling you true. Like dhuguma city member. Si galami jechuun wama si fakkaatu si bira jiraaf hin fakkeessine bira. Wama si madaalu waan si fakkaatu haasa'e. Beeta dhugaan tunni hadhooftullee ni liqimsanii beeki. Mee ani dhugaa rabbi yoo sin faarsine taabota faarsame eenyu faarsame? Sittu faaruu malee bara yoo si faarsellee sittu ta faarsan sittu hundaa'oon. Dhugaa sanuu nama beeku beeka. Haadha Faaxee jechuun the queen of the world. Nobody knows that. Yo, warri as jala jirtan tokkoon keessan hundi keessanuu haadha Faaxee tana kabajuu jaalachuu isii jala teettanii akkana dhamaatu keessan hedduu takkaan isin jaaladha, hedduu takkaan isin galatoonfadha, ulfaadhaa kabajamaa alaamanaa hundi keessanuu gammadaa hedduu takka. Dhugaa hedduu takka namatti toltan. Ijoollee qashtii, ijoollee jaalalaa. Ijoollee fiqirii haadha Faaxee faana baatan dhugaa. Isinis borgana bakka haadha Faaxee kana buutanii haadha jaalalaa taatanii akkana deemuu keessan dhugaa arguuf deema waan ta'e. Inshallah. Hunda keessanuu isin jaaladha. Hunda keessanuu rabbiif jecha isin jaaladha. I love you all of you guys. Haadha Faaxee maal jettaan ijoollee fiqirii kana? Mee guyyaa tokko waa'ee ijoollee kanaa dubbadhu. Warra si arrabsus, warra si jibbus, warra si faarsus, warra waa siin jedhus hundayyuu mee ijjuma takkaan laale jecha bareedaa tokko mee waan haa jedhiif mee. Ani baay'ee ijoollee tiyatana obboleeyyan tiyatana jechuudha. Waan isaan ittiin ibsu wayii osoo barbaadeyyuu waan arguu hin qabu. Warra na jaalatan jechuudha. Warra naa wajjin cannaqaman gizee lama geemii katabadhee qaxxaamoo abshiir ni mootaa. Gizee moo'adhee jedhee ammoo wallaahi hedduu gammade. Wallaahi akkas ta'edhanii gammachuun tiyya isaan gammachiiftu. Jecha isaan deebisee ittiin ibsu hin qabu. Nama akkanaati yoo jedhe itti xiqqaata. Akkasuma warroota asirraa kennaadhaan sappoortii nu godhan. Kan yookaan nuti eenyummaa isaaniituu hin beekne isaan na beekan ani isaan hin beekne. Kan boruu yookaan argee shaayii takka bituuf hin dandeenye. Ani osoo karaa gubbatti argeeyyuu nama kaleessa akkana naa oole jedhee ani akkana zoor jedhee isa laaluu hin dandeenye isii laaluu hin dandeenye. Isaan gizee dhufanii asirratti waan ofii dafqanii hojjetanii fidan irraa asii fidanii nuu qoodanii dhugaa maaliin akka isaan ibsu hin beekan. Galanni ilmi namaa diqqaadha. Ilmi namaa gaafa sirraa argate si eebbisa, gaafa sirraa dhabe si abaara. Kaleessa irraa argadhee jira jedhee hadda sin kabaju gaafuma dhabe si abaara. Garaan akkuma garaan gaafa beela'eetiin jedhe sin teessifne ilmi namaa gaafa dhabe sin teessisu. Garuu ammoo jasaan isaanii rabbiin irraa haa ta'uuf hin jedha. Waan hawwan hunda waan yaadan hunda rabbiin isaanii haa hiru.
يا ربي يا لساني هامل كيسو أكون مثلا أذون سيئتين دفاني نبرا دابتني تابي دام مالي دان كومنتي دان سيرو توكو نبرا دابتني نوانا يداني ربين هما سانين سيئتين هما سانين هاوين ربي نساني هاكين نسانا هاقمتشي سنجرا هما سان تكاهي ياديني ربي نسان هاقمتشيسو jecha isaan ittiin ibsuun qaban dhugaa dubbachuudhaaf yoo aaree lolillee akkuma aaree lolee sanitti naa wajjin gaafa an kolfellee akkuma an kolfetti naa wajjin gaafa maraadhe caffarellee akkuma maraadhetti naa wajjin taate akkuma isaan godhe garman isaan deebisan jechuudha. Baay'ee wayan jecha isaan ittiin ibsu isaan isin anaaf nama akkanaati jecha jedhu waan isaan ittiin ibsuun qabu because isaan isin waan bitamuun isin madaaluu hin danda'an. Dhugaa isin jedha waan bitamuun waan mallaqni isaa dhayamee shallagamee bitamu tokkoon isin madaaluu natti ulfaata. I love you my family. I love you more. I love you too much. Hedduu isin dinqisiifadha. السلام عليكم. وعليكم السلام جرتا بوس وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكم جرتا قوتي نشأت الحمد لله. كيف أنا؟ جرتا فياكيتي رجعنا الحمد لله. كيف اليوم تنقدر؟ لفت سبورتي ترانو أي تستيلا سيمتي. نين تيجرو. نين ريسو ده سونتا. يا كيلو درام بكسلا. إتي بوتان كابون تري. إتي نيده. سلا سبورتي يو حجة ما أنا مفردسة أمبرنا فردسة يناني سبيل لفهم قاتي كيسا بدي بر والله تو قاتو كيشوبر ispoortii seenaa haati seenaa nageessitee nagalmeessite ispoortii wayii bakka wayii gubbaa kanatti haati seenaa nageessitee nagalmeessite. Achi seenee atuma ispoortii kana hojjedhuun qaamni keenya dabalaatumaan dhufe. Atuma Ati ispoortii wanti hin qaamni goone koo egaa. dabalaatumaan qaamni kan koo Yeroo dabalaatumaan ispoortii dalayitu waan duraan nyaatus nyaata haadharii isaa isaa nyaadhanii duraan kushina dhaabbatee hojjeteet bar asii sa'aatii meeqa dhaqaa guyyaa sa'aa 12tti guyyaa ganama sa'aatii meeqa dhaqa sa'a 8 dhaqa guyyaa sa'aa 12 abbaa sa'aa 12 gizee achi bahee giddii shaaworii seena yoo achi lafa dha'e hanga magariibaatitti rafa magariiba lafaa ka'ee yoo akkas waafillee waan akkasii afaan hin qabe taane ammoo sa'a dheeraa laayivii kanarra fixe. Nyaatumaanuu waliin argu malee. Balaa isaa sanarraa akka ta'e dhiibbaa dhiigaa godhan. Dhiiga hin qabdu naan jedhan dhiigni kiyya zeeroo jechuudha. Dhiyoo tana hadiida nama maal nama. sababa I think waan haalaan teessuuf na fakkaata. Dhiiga Dhiiga fixadhee isaa akkanoo seetana dhiigni na keessaa dhab jedhee hadiida natti galchan. Hadiida fudhan. oh,